Waamara Radursuni Anjaldi Sabakasa Waamara Kenna Udu Gababun Anjal Kaba Manni Ministroota walga'ii idilee soddomeessoo kaleessa taa'anii dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtoo dabarsee jira. Manni marichaa dursa kan inni mari'atee wixinee labsii hojjettoota mootummaa federaalaa irratti yoo ta'u wixineen kun walga'ii mana maree ministeerota 29 irratti kan xiyyeeffatee kan raggaa'ee tajaajila mootummaa fi imaamata bulchiinsa bu'uura godhachuun imaamatichi raawwachiisuun akka danda'amuu fi kan qophaa'e ta'uun ibsamee jira. Manni marichaa dhimma kana irratti mari'achuun mana maree bakka bu'oota uummataa fi akka darbu sagalee guutuun murteessee jira. Manni marichaa wixinee imaamata haqaa ce'umsa irratti mari'achuun yaadan gabbisuun guyyaa mirkanaa'e irraa eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteessee jira. Magaalaa fi naannawa keenyas qulqulluu tolchuu fi walii haatumsinuu jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy karaa miidiyaa hawaasa isaanii akka ibsanitti pilaastikaa fi faalama balfaa sirna uumamaa fi fayyaa keenyaa raambalaa ga'an akka ittifamuu ibsanii jiru. Mala marii itti gaafatamummaa balfaa sirnaan dhabamsiisuu fi filmaatawwan waaraa fayyadamuun qabeenya uumamaa dhaloota fi tursiisuu dandeenya jedhan karaa kanaan. Tanaa fi magaalaa fi naannawa keenya qulqulluu tolchuu fi wal haatumsinuu jechuun dhaamanii jiru. Hawaasa fayyaan isa eegamee dammaqinaan misooma irratti hirmaatu horachuu fi dhaabbilee fayyaa irratti hojjetamaa jiran sadarkaa pirezidaantii ta'anitti qindeessan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa Abba Abdulaa Kimmulu. Hooggantoonni olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaa kenna tajaajila buufata fayyaa magaalaa Sallaa fi jiddugala dandamannaa qaama miidhamtoota magaalaa Sallaa daawwatanii jiru. Kenna tajaajila fayyaa akka si'atuu fi mootummaan rakkoo dhiyeessii furuu fi hojjetaa jira jedhan Abba Abdulaa Kimmulu. Mootummaa cimaa ijaaruu fi faayidaalee biyyaalessaa irratti hubannoo fi yaada cimaa qabaachuu akka barbaachisu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksise. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa leenjii mata duree waliigaltee biyyaalessaa fi gahee dhaabbilee kominikeeshinii jedhuun hooggantoota fi ogeeyyii kominikeeshinii fi kennaa jira. Sagantaa kana haasan kan bananii ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Abba Kabbada Deessaa mootummaa cimaa ijaaruu fi faayidaalee biyyaalessaa irratti hubannoo fi yaada cimaa qabaachuun akka barbaachisu himanii jiru. Rakkoolee mudatanii bu'uura irraa hubachuun adeemsa ijaarsa nageenya saffisiisuun gaheen kominikeeshinii olaanaa ta'ullee kaasanii jiru. Leenjichi irratti itti gaafatamaan damee hariiroo alaa fi qunnamtii uummata paartii badhaadhinaa Addisuu Araggaa mata duree ijaarsa seenessa waloo fi gahee kominikeeshinii jedhu irratti ibsa kennaniin seenessi waloo bu'uura tokkummaa biyyaa ta'uu himanii jiru. Dameen kominikeeshinii dhimma seenessa kana bu'uuressuun cimsuun gahee olaanaa akka qabullee hubachiisanii jiru. Ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amanteen mootummaa Jaappaan waliin walta'insanii haalota hojjechuun danda'amu irratti Itoophiyaatti ambaasaaddara biyyattii Hiiroonoorii Shibaa waliin mari'atanii jiru. Marii isaanii ruuzii, abaaboo, kuduraa fi muduraa akkasumallee misooma bunaanii mootummaan Jaappaanii waliin haalota waloon hojjechuun danda'amu irratti mari'atanii jiru. Dr. Girmaan bu'aa misooma qonnaa kan argame ibsuun misooma ruuziin illee bu'aa argamsiisuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Haaluma kanaan naannoo Somaaleetti lafa hektaara 3,000 olii yeroo jalqabaa fi ruuziin jallisii misoomuu fi karoorfamuu eeruun tattaaffii misooma ruuzii jallisii babal'isuuf godhamu mootummaan Jaappaanii akka deeggaru Dr. Girmaan gaafatanii jiru. Mootummaan Jaappaanii deeggarsa dameelee garaagaraan tolchuu kan itti fufu ta'uu ambaasaaddara biyyattii mirkaneessu ragaan ministeera qonnaa irraa arganne kan mul'isu. Oromiyaatti barana hojii misooma sululaa karoora olii raawwatamu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Hojii misooma sululaa naannoo Oromiyaa guyyoota 60 olii fi raawwatamaa ture iddoo hooggansi biiroo qonnaa Oromiyaa argametti godina Baalee sirni xumurasaa raawwatee jira. Namoonni hojicha raawwachaa turanis hojii waggoota darbanii gama kanaan hojjetameen bu'aan hedduun waan argamee fi haamilee guutuun irratti hirmaachaa turre jedhan. Godina Baaleetti hojii misooma sululaa hojjetameen jijjiiramni qabatamaa dhufuu bulchaa itti aanaan godinichaa Abba Abrahaam Hayilee himanii jiru. Hojii misooma sululaa baranaa karoora ol raawwatamu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Abbi Geetuu Gammachuutu dubbate.
Itoophiyaan hojiirra oolmaa naannoo daldala bilisa Afrikaa keessatti gahee adda duree baachaa jirti jedhan ministeerri deetanii ministeera daldala fi walitti hidhamiinsa naannawaa Aab Kaasaawwan Goofee. Maalummaa waliigaltee daldala walabaa ardii Afrikaa irratti leenjiin hubannoo biyyaalessaa Jimmaatti gaggeeffamaa jira. Waltajjichi irratti Aab Kaasaawwan Goofeen akka ibsanitti guddina biyyaa fi fooyya'insa jireenya uummata keessatti gumaacha olaanaa kan qabu karoora naannoo daldala bilisa Afrikaa keessatti hojiirra oolchuuf Itoophiyaan gahee adda duree bahachaa jirti jedhan. Ministeerichaatti dursaan hojii raawwachiisaa walitti hidhamiinsa naannoo daldala fi idil addunyaa Aab Taaggas Mulugeetaa waltajjii leenjii irratti sagantaa walitti hidhamiinsa naannawaa daldala walabaa Afrikaa hirmaannaa fi fayyadamummaa biyyoota akkasumas sadarkaa addunyaatti hariiroo daldala fi diinagdee diqqaa qabanii bu'uurirraan ni jijjiira jedhan. Korporeeshiniin misooma paarkiiwwan indaastirii biiroo qindeessaa caarraa hojii uumuu Jaarman waliin waliigaltee deeggarsa yuuroo miliyoona 1.2 mallatteesse. Hojii gaggeessaan olaanaan korporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii Akililuu Taaddasaa waliigaltichi paarkii indaastirii hawaasatti caarraa hojii dabaluu dhaqqabummaa dhiyeessii bishaanii guddisuu humna dhaabbilee oomishtoota guddisuu fi itti quufinsa dabaluuf gargaaraa jiran. Piroojeektiin qabamee yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajilaa fi akka ooluu fi kutannoon kan hojjetan ta'uu himanii jiru. Paarkichi humna guutuun yoo socho'u lammiilee 300 olii fi caarraa hojii kan uumta'u korporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii irraa odeeffanne. Oduu maddeen alaa irraa arganneen Ameerikaan qoqqobbii dabalataa Iraan irraa kaa'uuf jedhamee jira. Ameerikaan guyyoota ittaanan keessatti qoqqobbii dabalataa Iraan irraa akka keessu ibsitee jirti. Gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa Ameerikaa Jeek Suliivaan akka ibsanitti Ameerikaan sagantaa diroonii fi misaa'ilaa Iraan irratti xiyyeeffate irratti qoqqobbii ni keessi jedhamee jira. Akkasumallee Ameerikaan qaamota eegdota warraaqsaa fi ministeera ittisaa Iraaniin deeggaramattis qoqqobbii kan keettu ta'ullee akeekkachiistee jirti. Haleellaa Iraanii Israa'el irratti raawwatte hordofee deebii kennuu fi pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baaden biyyoota gareen torbaa waliin mari'achaa jiraachuulleen ibsamee jira. Ameerikaan biyyoota baajiddu galeessa keessatti sirna akeekkachiisaa duraasaa fi qolannaa haleellaa qilleensaa ijaaruu eeruun kunis misaa'ilota Iraanii baajiddu galeessatti furguggistuu bu'aa qabeessa akka hin taane tolchiti jechuun dubbatanii jiru. Qoqqobbiin haaraan Iraan irraa kaa'aman dandeettii humna waraanaa Iraanii kan laafisuu fi meeshaa waraanaa isii to'achuu fi akka gargaaru gabaafamee jira. BBC irraa odeeffanne. Dhaggeeffattoota innaa kunneen oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne amma kallattumaan gara oduu bal'inaan isin biraan geennutti darbina waan waliin jirtanii fi galata qabdan jenna 0111 26 0310 akkasuma 0111 26 1275 haaloon jettanii yaad keessan nu biraan ga'uu dandeettanii 7276 irratti qubee faafaa dursanii yoo barreessitan yaadi keessan kallattiin nu dhaqqabuu danda'a nu barreessaa nu bilbilenna. Oduu bal'inaan qabanne keenya kan jalqabaatiin fiilmiin Astuloot jedhamu bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti eebbifamee jira. Sirnichi kanaan Girmaa Hundeetti hordofee haa dhaggeeffannu. Fiilmiin Instituutiin Artificial Intelligence fi dhaabbata Promotionii fi Entertainmentii Saawunyaa jedhamu waliin qindaa'uun qophaa'e Astawloot jedhu bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangawoonni olaanoo biyyattii argamanitti eebbifameera. Daayiriktarri olaanaan Instituutii Artificial Intelligence Injiinar Warquu Gaachanaa fiilmiin Astawloot jedhu seenaa fiilmii biyyattii keessatti ilmi namaa roobootii biyya keessatti hojjetame waliin qindaa'uun yeroo jalqabaaf hojjetame akka ta'ee fi fiilmii saayinsawaa seenaa dhugaarratti hundaa'e akka ta'e ibsaniiru. Fiilmicha hojjechuuf waggaa fi walakkaa fudhachuusaas ibsaniiru. Taatonni fiilmichaa taatota bebbeekamoo fi dargaggoota akka ta'anii fi dargaggootaaf carraa guddaa kan uume ta'uu himaniiru. Instituutichi biyyattiin damee Artificial Intelligence irraa fayyadamuu akka taatuuf hojjechaa akka jiruu fi bu'aawwan argamaa akka jiranis Injiinar Warquun dubbataniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል ምስረታ ወቅት ያስተላለፉትን ሐሳብ ለተቋማችን ብሎም ለሀገራችን ለተቋም ግንባታ ታላቅ ብርታት ሆነናል።
ሀሳቡም የሚከተለው ነበር። ያኒ ሚኒስትር ሙሜ ወይታ ሁንዴፈማ ጊዱገላ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ዱበተን ዳበተ ኬኛፊስ ታይም ኢጃርሰ ዳብሌ ብየ ኬኛቲፍ ሁምነ ጉዳ ኑፍ ታይራም ያዲቺስ ጊዱገላ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከነለትን ያደመ ቡራ ሙለተ ኬኛራ መደን ጉዲስኔም ኒያና ጥቃራ የገሌ ሙለተ ጉዳ ቀበንራ ኒጌኛ ከንጀዱ ቱሬም ኢንስቲትዩትን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ቢየቴኛ ደሜ ከነራ ፈየደሞ አከታቱፍ ጥየፈኖን ሆጀ ቻጅራም ዳበቲቺ ደርገጎታ ጋውምሱፍ ሰገንታ ሌንጂ ገናም ደርገጎታ ራይገሌ ሃንጋ ሰደርካ ዲግሪ ሰዴሶቲም ሌንጂሱን ቤኩምሳፊ ኦጉማ ከጎንፈታን ጎቻጅራም ቢየቲን ደሜ ከነራ ፈየደሞ አከታቱፍ ደሜሌ ሁንደ ኬሰት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፈየደሙን አከበርባቺሱስ ሂመኔሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህ ዘርፍ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ችግር የሚፈቱበት ዋነኛው ቁልፍ መሳሪያ ሆኗል። የሮዲዮቲያስ አዱኛ ረቲ ደሜን ኩን ፉርቱ ረኮ ታዱ ፌራም ቢዮኒ ሄዱኒስ ጉድና ሪፈታ ኢቲን ገልሜሲሳ ጅሩ ድሬ ዱርጉሚቲስ ታኤራም ከናፍ ብይ ኬኛስ ደሜ ከናን አከ ዱርሲቱፊም ፈየደሞታቱፍ ደሜወን ሁንዳ ኬሰቲም አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ሆጂ ሮልቹን በርባቺሳዳም hirmaatonni sagantichaa gamasaaniitiin fiilmichi guddina teekinooloojii biyyattii kan agarsiisu akka ta'e eeran. Biyyi teenya eessa akka jirtuu fi addunyaan karaa teekinooloojiitiin eessa akka deemaa jirtuu fi eessa akka geetteettu wanta beekamu waan ta'eef karaa garaagaraatiin wantoota kana argaa jirra. Wanti kun gara biyyattii keenyaatti dhufee teekinooloojiin sirriitti irratti hojjetamuun isaa guddina biyyattii keenyaafis rakkina nu mudataaru keessaa bayuufis hiyyummaa keessaa bayuusif shoora guddaa taphata waan ta'eef baay'ee gammachuu qaba waan hedduu irraa baradheera filmii guyyaa har'aarraa jechuudha. Dhaloon amma jirus guddina teekinooloojiitiif akka onnatu godhaas himan. Yeroo ammaa kana addunyaan keenya addunyaa AI yookiin immoo addunyaa teekinooloojiiti. Eenyumaayyuu taanan gama teekinooloojiitiin kan interested kan ta'e barataa interested ta'e nama interested ta'e kan kaka'umsa itti horuu fi biyya keenya keessatti immoo carraan akkasiis akka jiru namni karaa kanaan fedha qabu karaa kanaan dandeettii qabu biyya keenyas sadarkaa AItiin guddisuu akka danda'u yaada isaa sammuu isaa kana keessatti share gochuu akka danda'u irratti hubadheetiin nan jiru. Kaka'umsa nuti karaalee ittiin kalaqa adda addaa uumuu dandeenyu illee na keessatti uumeera jechuudha. Akkasumallee fiilmiin irra ilaale kun baay'ee na onnachiiseera. Bunni koo keessatti baay'ee tokko waa'ee biyyaa jaalala biyyaallee baay'ee tokko na keessatti uume jechuudha. Gara duraatti akkamitti addunyaa kana wajjin akka tarkaanfachuu dandeenyu na keessatti uumee jira jechuudha. Hojiin Inistituutii Artiifishaal Intellijensiitiin hojjetamaa jirus jajjabeessaa akka ta'ee fi cimee itti fufuu akka qabus dubbataniiru. Oromiyaatti qonna arfaasaa laftii hektaarii miliyoona 1.3 olii oomisha garaagaraan uufamuu fi kanarraa callaan gaariin akka eegamu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Xaa'oon kuntaalee miliyoona 5 caalu qonnaan bultootaa fi karaa teekinooloojiin deeggaramee raabsamaa akka jiru hoogganaa taanaan biiroo qonnaa Oromiyaa Abbariisoo Fayyisaa himanii jiru. Faisal Adam akkanatti qindeessee gabaaskan. Naannoo Oromiyaatti bara kana qonna arfaasaa laftii hektaarii miliyoona 1.3 ol oomishaan uwwifamuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf mootummaan karoora addaa hojiirra oolchuun qabeenyaa fi humna jiru hunda tuuganii itti fayyadamuun oomishtummaa qonnaa naannichaa dabaluuf irratti hojjetamaa kan jirudha. Kanaanis bara oomishaa kanaatti qonna arfaasaan oomishni olaanaan kan eegamu ta'uu hoogganaan itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa himanii jiru. Qonna arfaasaa miliyoona 1.2 karoora keenya karoora ol miliyoona 1.3 qopheessinee jira. Miliyoona 1.1 kan ta'u sanyiidhaan uffatee jira. Kan nuuf naannoon hektaarii 200 akka san ga'u godinaalee muraasa keessatti roobni reefsee waan jiruuf isa kana yeroo gabaabaatti kan torbe kana keessatti xumuree kan keessa baanu ta'a. Oomishaalee qonnaa gosa maraa bara kana bifa gaariin waan irratti hojjetamaa jiruuf bu'aa gaariin akka irraa argamuu danda'uu fi roga qonnaan ammatti naannichatti hojiin fooyyee qabuun hojjetamaa jiraachuudhaas kaasanii jiru. Nuti inishetiivoota isaan biraan geenyu hundaayyuu yeroodhaan hubannaa uumne fi leenjii qabu leenjisnee dhiyeessii barbaachisuun geessin taanaan qonnaan bulaan fudhatee kan hojjechuu danda'u ilaallee jirra. Abukaadoon, muuziin, oomishni ruuzii, oomishni midhaan dheedhii, midhaan biilaa hundusaa iddoo hundattuu hojii baay'ee hojii qabeessa misooma beeladaas dabalatee jechaadha. Ashaaraa magariisaas walaan lakkoo galaatti hojii qonnaa irratti nuuf kenname kana mul'achaa jirru sarara gaarii keessa galee jira. Kana nan kaasuuf waa hunda fixannee ittiin deemne ganaa hojii hojjechuu qabnu baay'eetu jira. Budaa kaasuun irraa waan eegamu jira. Gara diinagdeetti guutummaatti galchuun namni halkanii
guyyaa bona gan yeroo dhangunaa fi hojjechuu akka barbaachisu waan jiruuf garuu sarara gaariidhaa abdii guddaa qabna. Oomisha qonna gannaa bara 2016-2017 fi gamanumaa qophiin gaariin godhamaa akka jiruu fi naannichatti oomisha gannaatiin lafa hektaara miliyoona 10.8 oomishaan uwwisuudhaaf irratti hojjetamaa akka jirus obbo Bariisoo Fayyisaa ibsanii jiru. Bara kana hektaara miliyoona 10.8 kan karoorsine inni kun almost qophii jalqabne irra hektaara miliyoona 3 kan ta'u lafti qophaa'ee jira. Kanaafis yeroon isaa ni jira waan ta'eef yeroo jiru kana keessatti dabaannee itti deemna agirookooloojiin garaagarummaa qabaatu fi kumtaala miliyoona 300 ol argachuudhaaf karoorfannee jira. Kun immoo hin danda'ama jedhu abdii guddaa qabna. Oomishaa fi oomishtummaa dabaluu fi dachaan guddisuu keessatti gaheen calla guddiftuu fi galtee qonnaa kan akka xaa'oo isaan ijoodha. Bara kana akka naannoo Oromiyaatti xaa'oo keemikaala miliyoona 8 barbaachisu keessaa hanga ammaatti xaa'oon kuntaalii miliyoonii 5 ol qonnaan bultoota bira akka gahaniif yuuniyonotaa fi waldaalee qonnaa biraan ga'uun akka danda'amee jiruu fi gama xaa'oo uumamaatiinis qophiin gaariin jiraachuudhaas dubbatanii jiru. Keemikaala akkuma kaastan miliyoona 8.2 keessaa miliyoona 5 kan ta'u amma godinaalee keenya fi waldaalee bu'uuraa bira ga'ee jira. Xaa'oo uumamaa irratti immoo meetira kubii 100 kan bara kana miliyoona 100 kan karoorfannee hojjechaa jirru. Almost inni sun karaa olaanaa ta'een qophaa'ee jira. Baay'ee isaas oomishnee gara maasitti geessuudhaaf amma yeroo itti aanu keessatti biyyoon qophaa'een itti deemna. Inni kunillee gaarummaa qaba. Yeroo ammaa kanatti raabsaa xaa'oo keemikaalaa karaa teekinooloojiin deeggarameen qonnaan bultoota biraan gahaa kan jiran yoo ta'u kunis hannaa fi hojmaata badaa gama kanaan mul'achaa ture akka hambisuuf yaadameeti hojmaanni ammayyaa kun kana hojiirra oolaa jiru. Asiin cinatti itti fayyadama tajaajila teekinooloojii kanaa qonnaan bultoota biraan ga'uuf hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa akka turee fi hanqinaalee gama kanaan mudatan furuudhaaf tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa jiraachuudhaas hoogganaan itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa dubbatanii jiru. Ammas dabalatee chaalenjii ni qaba. Chaalenjii hin qabaateef hojjecha ammeenya qabaatee osoo hin taane aadaa baratame keessa hojmaata baratame keessa boodiduun kun mul'atti asii fachitti illee keessatti gaheen daldaalallee salphannee kaasuu hin dandeenyu. Xaa'oo qabna kan jiru Itoophiyaa keessatti kan Oromiyaa keessatti xaa'oo kan dhiyeessu mootummaa fi mootummaa duwwaadha. Inni immoo karaa bakka bu'aasaa yommuu ta'an dhiyeessaa jira. Dijitaala sangoon dafee akka dhufeen qonnaan bulaan qaama asii fachi yeroo isaa qisaasoo caala mana isaa taa'ee karaa moobaayiliitti birrii baankitti dhangalaasee ishii san qabatee deemee birrii xaa'oo isaa fudhatee akka galudha. Kun akka hin taane sababoota adda addaan uumaman jira. Sababni dhuga qabeessi jira kan neetwoorkii rakkisu baankii asii fachitti muuxannoos dhabuu qonnaan bulaa biratti illee hin ta'an ta'udha. Qonnaan bulaa burjaajessuuf girrii sun jiran ta'eef filannoowwan adda addaa keenya fi jirra. Bakka kun hin dandeenyetti baankitti birrii isaa galchee deemee akka inni xaa'oo isaa fudhachuu danda'u baankis deebisan geessee bakka baay'ee ulfaatutti immoo walittis ijaaramanii dhafanii kan gochuu hin danda'u tooftaan adda addaa waan ta'ee jiruu fi karaa kanaan deemna hanqinoonni ni mul'atu. Lafaan maruun qonnaan bulaa irratti yeroo qisaasuun qonnaan bulaan galgala ganama yuurtuu kana barbaaduuf akka deddeemaa jiru inni odeeffannoo isa qabna kallattii waan adda addaas kennaa jirra. Qaamanis deemnee deeggaruudhaaf qophii goonee jirra. Kanaaf qaaruma kanaan illee anan kaasu namoonni akkasitti sababa adda addaa uumanii tajaajila mootummaan karaa salphaadhaan uummataaf dhiyeesse dafee dhiyeesse kana qonnaan bulaa burjaajessuuf qonnaan bulaa yaaddoo keessa galchuudhaaf namoonni kana qatee si bachi deddeemu caasaa keenyas haa ta'u hoggansi fi ogeeyyiis haa ta'u of eeggannaa gochuu danda'uu qabna. Kana keessaa baanee wal deeggarree dabnee qonnaan bulaa biraan callaa guddistuu kana geenye qonnaan bulaan tasgabbaa'ee yeroo isaa qopheeffatee dafee kan facaasuu danda'uu fi jiruun dhuunfaa qonnaan bulaas fooyya'ee deebisee immoo dhangalaatii dinagdee biyya irratti qabu san keessatti namni akka dhangalaasuu danda'uu fi kaayyoo fi karoora akka waliigalatti biyya qabatte akka milkaa'uu danda'uuf danqaa ta'uu hin qabnu humna ta'uu qabna sakaallaa uumaa oluu hin qabnu gufuu ta'uu oluu hin qabnu hunduyyuu wal gargaarree yaa'insa uumaa keessatti galchinee hojjechuu waan qabnuuf warras keessatti harkana naqannee asumaaf achitti nama rakkisaa oollu hannaaf illee sammuu keenyas yaada keenyas amansiisnee deemnu of eeggannaa gochuu qabna jechaadha. Hannee barri biyya guddisnu hin jiru hannee ijoolleen guddifanne hin jiru hannee abaarsaa hannee dhumni isaa gaarummaan qabatu waan ta'eef of eeggannaa goone gaariidha waan jedhu dhaamsa qaba. Ministeerri Indaastirii Sosochii Itoophiyaan haa oomishtu sababeeffachuun dorgommii fiigichaa kiiloomeetira 10 namoota 10,000 caalanii hirmaachisee eebila 13 kan geggeeffamu ta'uu beeksise. Kaayyoon sagantaa kanaa fiigichaa Itoophiyaan ittiin beekamtu oomishaalee biyyattii sadarkaa addunyaatti beeksisuuf ta'uun himamee jira. Ministeerichi fiigichaa geggeeffamu kan ilaalchisuun miidiyaa fi ibsa kennee jira. Kibre Zalaalamitti hordofu. Deetaan ministeera industirii obbo Taarreqany Bulultaan dorgommii fiigicha Itoophiyaan haa oomishtu ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin kaayyoon sagantichaa Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti fiigichaan waan beekamtuuf oomishoota biyyattii ittiin beeksisuuf ta'uu himaniiru. አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ለሀገር እድገት ያለው አስተዋጽኦ ወደፊት በቀጣይነት ሊኖረው የሚችለው ድርሻ ኢንዱስትሪን oomisha guddina biyyaaf gaheen qabu ammas ta'e gara fuulduraatti qabu olaanaadha. Dorgommii
fiigichaan maqaa guddaa Itoophiyaan qabdutti fayyadamuun oomishoota indastiriiwwan keenyaa addunyatti beeksisuu fi sagantichi oomishaalee ergii guddisuuf faayidaa guddaa qaba. Lammiileen industiriiwwan oomishoota adda addaa keessatti hojjechaa jiran 100 ol jiraachuu eeraniin hojjettoonni kunneen aadaa ispoortii hojjechuu gabbifachuun oomishtummaan isaanii akka cimuuf ta'us eeraniiru. አብዛኛው ሯጮች ከኢንዱስትሪዎች የተውጣጡ ናቸው። dorgomtoonni harki baay'een indastiriiwwan irraa kanneen bahanidha. Dorgomtoota 10,000 ol keessaa 9,000 hojjettoota indastiriiwwanii biyyattiiti. Aadaa ispoortiin hojjechuun guddifachuun oomishtummaa isaanii cimsachuuf ni gargaara. Dorgommichi eebila 13 bara 2016 addabaabayii masqalaa irratti sa'aatii 12 irratti akka jalqabamu deettaan ministeera industirii obbo Taarriqany Bulultaa himaniiru. ይሄ ሩጫ መነሻው ከመስቀል አደባባይ fiigichi kun ka'umsi isaa addabaabaayii masqalaarraa ka'uun gara Meeksikootti saarbeetii fi gootaraan goroon raawwatan. Dorgommichis eebila 13 bara 2016 kan gaggeeffamu ta'a. Kanneen dorgommii fiigicha kiiloomeetira 10 injifatan tokkoffaa hanga shanaffaatti birrii 200,000 fi 50,000 irraa hanga 25,000tti akka badhaafamanis eeraniiru. Kilaboonni ispoortii adda addaa 20 ol dorgommicha irratti hirmaatan keessaa kanneen tokkoffaatii hanga sadaffaatti mo'ataniif birrii 100,000 hanga 50,000 akka badhaafaman ibsa isaanii irraa hubanneerra. Dippiloomaatotaa fi atileetota bebbeekamoo dabalatee namoonni 10,000 ol akka wal dorgomanis ibsameera. gaachana sirna fudhatanii hojii nageenya eegsisuu irratti kan bobba'an dargaggoonni kutaa magaalaa Burraayyuu aanaa Gafarsa Burraayyuu leenjii isaaniif kenname cimanii hojjechuuf qophaa'u ta'uu himani. Leenjitoonni kunis ijaarsa misooma ollaatiin filatamanii kan leenji'anii fi qaamolee nageenyaa biroo kan deeggaranii hojii nageenyaa kan hojjetan jedhamee jira. Abarra Tashooma. amma sababa ofiitirrallee dabarree uummata Itoophiyaatiif dhaabbannu dirasiidhaaf hojjechuuf qophiidha jechuudha. Nageenya irraa hundi keenya kaffaltii malee wanta teessi goonu ni jira jechuudha. Wanta irraa fayyadamu ni jira jechuudha. Gaachanni meeshaa ittiin waa ofirraa qolatan yookaan ittiin ofirraa eeganiim. Sirni immoo jiruu fi jireenya keessatti taateewwan sirna ta'an kan akka gaa'ela horachuu kanneen biroo kan of keessatti hammatu. Gaachanni sirnaa kan sirna eeguu fi kan kunuunsu ta'uu kutaa magaalaa Buraayyuu aanaa Gafarsaa Buraayyuutti dargaggoonni leenjii gaachana sirnaa fudhachuun hojii nageenya eegsisuu irratti bobba'an himaniiru. Gaachana sirnaa yeroo leenjinu keessatti gaachanni kan saba Oromooti. Haa ta'u malee haala jijjiirama yeroo itti wal qabatee ijaarsa Iimootiin kan jedhamu tokko kurnee keessatti nama afur ijaaruudhaan kan leenji'aa turre. Nageenya naannoo fi eeguu keessatti qooda guddaa kan qabu jechuudha. Gama tokkoon isarra darbee diina yookiin lootee galtuu fi kanneen kana fakkaatan yoollee argaman kallattii barbaachisuun odeeffannoodhaan qaama nu olitti illee dabarsinee akka seeraa fi dhiyaatan gochuu keessatti illee qooda kan qabnu yoo ta'u guyyaa halkan otoo hin jedhin naannoo keenya keessatti akka aanaa Gafarsa Burraayyuutti hojjetamu keessatti gahee guddaa taphachuuf qophiirra jirra. Kaayyoon nuti leenjii kana fudhannee hojjennu uummata keenya galmaan gahuu saba kanaaf dhaabbachuu uummata Itoophiyaatiif dhaabbachuu. Dargaggoonni dubbifne kunis ijaarsa misooma ollaatiin filatamanii leenjii gahumsa qaamaa fi sammuu fudhachuun hojii nageenya eegsisuu irratti hirmaachaa kan jiran ta'uu dubbatu. Leenjii bal'aa fudhanne kanarratti nus gahumsa qaamaa lammaffaa immoo gahumsa sammuuti. Gahumsa sammuu irratti sirna Oromoo kalees bara Minilik cabee waggaa 150 sirna dhabne kana deebisnee ijaaruudhaaf gaachanni sirnaa barbaachisaadha waan ta'eef nageenya waloo eegsisuudhaaf gaachanni sirnaa barbaachisaadha waan ta'eef Iimoorraa yookaan immoo ijaarsa misooma ollaarraa nama afur filamnee akka garee misoomaatti akka zooniitti filamnee dhufneetu kan leenji'aa turre amma leenjisaa xumurree bifamneerra. Leenjisaa xumurree bifamne immoo hojiidhaaf qophoofnee hojiitti baaneerra. Dargaggoonni leenjii gaachanni sirnaa fudhatan kun itti dabaluudhaanis nageenya naannoo ofii eeguu irra darbuudhaan nageenya biyyaa eeguuf kan hojjetaa jiran ta'uu dubbataniiru. Kan sirna Oromoo cabsu kamiyyuu diina Oromootiin amanneeti hojiitti galle jechuudha. Sirna Oromoon waggaa 150 booda argate kana deebisee sirna gadaasaa ijaarratee bakka garagaraatti sirni gadaa jalaa sarbame deebi'ee
iddootti deebi'e kanatti namni sirna Oromoo cabsuudhaaf deemu diina Oromoo tennee isa kanarratti hojjechuudhaaf kan nuti hojii eegallee jirru. Naannoon Oromiyaa dhamtu kuni biyya Itoophiyaa dhamtuuf lafee duddaa akka taate lafee duddaa akkuma taate immoo nageenyi ishii tasgabbiidhaan eegamuudhaaf keessumaa kutaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu aanaa Gafarsa Buraayyuu keessatti rakkoo nageenyaa tokko malee uummanni bahee akka galuuf wanta hojjetachuu qabu kam akka hojjetuu fi aarsaa taanee nageenya in eegna kan jedhuudhaan gaachanni sirnaa yaada kanaan qophoofnee hojiitti baanee hojiirra jirraasiin jechuufani. Leenjitoota gaachana sirnaa hedduu eebbisiisuun hojii nageenya eegsisuu irratti bobbaasuu kan himan immoo kutaa magaalaa Buraayyuu aanaa Gafarsaa Buraayyuutti itti gaafatamaa waajjira milishaa kan ta'an obbo Fayyee Taaddasaatiin. Wanta sirna san eegu seera san eegu uummata san eegu akka seeratti wanta kaleessa tumanne san kan eegu jechuudha. Gaachana sirnaa kaanii kanumarraa kaanee gaachana sirnaa akka aanaa keenyatti gara 2,200 wayi kan eebbisiisne. Akka kutaa magaalaatti moo gaafa fudhannu gara 8,000 akka kutaa magaalaa biraatti gaachana sirnaa 8,000 kan leenjisnee eebbisna jechuudha. Isaan kun leenji'anii maal hojjetu jennee gaafa ilaallu hojii nageenyaa hojjetu. Hojii nageenyaa hojjetu uummata isaanii eegu, nageenya isaanii eegu, qe'ee isaanii eegu, ofillee eegu jechuudha. Ijaarsa misooma ollaa yookaan imoo kan jedhamuun dargaggoota filuudhaan leenjii ga'umsa qaamaa fi sammuu kennuu fi himuunis dargaggoonni leenjii gaachana sirnaa fudhatan kunneen qaamolee nageenya eegsisan kanneen biroo waliin ta'uun hojii deeggarsaa kan hojjetan ta'us kaasanii jiru. Isaan calallee leenjisuun umriin isaanii waggaa 18 hamma 56 kan jiru gaachana sirnaa leenji'anii sirna kana eeguu ni danda'u, tiksuu ni danda'u kan jirudha. Kataa kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa gadi buusen itti deemee karoorfannee leenjinee xumurre. As keessatti gaachana sirnaa tariitii hidhachuu baachuu danda'a. Hidhatee akka milishaa sanitti socho'uu baachuu danda'u. Garuu iyyuu milishaa wajjin hiriiree hojii nageenya, hojii rakkoo nageenyaa ta'uu danda'an hunda waan milishaan hojjetu san ni hojjetu jechuudha. Milishaallee waan poolisiin hojjetu, waan raayyaa ittisa biyyaa hojjetu ni hojjetu jechuudha. Walumaa galatti waltumsanii humna walii ta'anii hojii nageenyaa hojjetu kan jiru san kaasuun barbaada. Kabiroo gaachana sirnaa hojii biyya isaati kan hojjetu, hojii uummata isaati kan hojjetu, hojii mataa isaati kan hojjetu. Namni tokko nageenya hoo dhabee nageenya biyyaa dhaba. Nageenya biyyaa hoo dhabee nageenya mataa isaa dhaba. Kanarraa ka'ee gatiin inni argatu, kaffaltiin inni argatu nageenya inni tasgabbeessu sun jechuudha. Nageenya irraa hundi keenya kaffaltii malee wanta teessi goonu ni jira jechuudha. Wanta irraa fayyadamu ni jira jechuudha. Bu'aan nuti nageenya irraa argannu hedduu jechuudha. Nageenya irraa hundi keenya faayidaa guddaa arganna waan ta'eef gaachana sirnaa kunis milishaan kunis hojii tola ooltummaas hojjetu jechuu ni dandeenya kan jedhu san kaasuun barbaada. OBN FM Finfinnee 92.3 dhaggeeffataa jirtu dhaggeeffattootteen waan hordofaa jirtanii fi galata qabdan jenna. Meeshaa fi uffata aadaa Oromoo iddoo isaan mallattii qabatanii fi fudhatanii bahuun safuu xureessuu jedhan maanguddoonni Jahan Bachoo fi Abbaan Gadaa Maccaa Warqina Tarreessaa. Namoonni kunneen aadaawwan ergisaa guyyaa keessa nutti dhufanii duudhaa fi safuun keenya hedduun dagatamee kan ormaa dhaalleen walii galuu dhabnee afaanii walwallaallee jechuun kan dubbatan. Ammallee yeroo aadaa fi duudhaa keenyaa guddifachuu fi karaan baname kanatti hojiilee safuu fi duudhaa Oromoo harka waya jalaanii cabsuu fi waan itti adeemamaa jiru waan taateef kun dhaabbachuu qabaa akeekan. Bullukoon Abbaa Gadaa mandara kadhaa mallaqaatti argamuun harka waya jalaanii warreen uummanni Oromoo kabaja bullukoof qabu xureessaa deemanii raawwatamaa akka jiru amannaa jechuun maanguddoonni kunneen dubbatanii jiru. Bullukoon Abbaa Gadaa halluu isaanis ta'ee uffanni kabajaa akkasumas ulfinna qabu waan ta'eef iddoo ulfinna gaafa jilaa araaraa fi gammachuutti kan uffatamu ta'uun ni beekama. Kanarra darbee bullukkoo halluu seenaa fi duudhaa Oromoo waliin hidhataa kan qabu qabatanii iddoo salphinaatti argamuun yookiin itti kadhachuun safuu cabsu waan ta'eef kun dhaabbachuu akka qabu gaafatanii jiru. Oromoon duudhaa isaanii akkaataa ittiin wal deeggaru qaba. Innis daboo walii ba'uu akkasumas buusaa gonofaan waliif tumsuu akka ta'e kan beekamu maanguddoonni Jahan Bachoo fi Abbaan Gadaa Maccaa Warqina Tarreessaa badii aadaa fi safuu uummatichaa xureessuuf itti aggaamame kana qolachuu fi tumuun beeksisanii jiru. Bullukkoon wayyuu jechuun kan dubbatan maanguddoon kunii fi Abbaa Gadaa Maccaa Warqina Tarreessaa tumaa kana keessatti kan dhalatee jilba hin darbin kan faca'e isaa fi hin margin jechuun nama tumaa kana darbe gocha akkasii raawwatee fi daangaa akka kaanii dubbatanii jiru. Tumaan kunis eblaa 13 barkuma 2016 eegalee hojiirra akka oolu guyyaa muranii jiru.
abbaan gadaa maccaa fi walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Warqina Tarreessaa labsiin gadaa Oromoo tokko safuu uummatichaa eeguu fi dabarsee hunda biratti hojiirra akka oolullee himanii jiru. Uummanni illee gocha kana akka balleeffatu dhaamanii jiru. Oben FM Finfinnee 92.3 irraa oduu fuudheffannee waamara keelloo hoyaa jira waan waliin jirtanii fi galata qabdan jenna. Misoomni akka babal'atuu fi gufuuwwan misoomaa tumsaa maqsuun akka barbaachisu afyaan ittaanan caffee Oromiyaa Abbee Eliyaas uummataa himani. Abbee Eliyaas bakka buutota hawaasaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo waliin dhimmoota misoomaa fi nageenya irratti mari'atanii jiru. Namoonni maricha irratti argamanii hojii hojjetamaa jiruun nagaan deebi'aa jira. Sochiin dinagdee laafee turellee bayyanataa jira jedhan. Hanqina hojiilee misooma daandii bishaan dhugaatii fi dhaabbilee fayyaa namaaf akkasumas beellada qabanii immoo akka furamuuf gaafatanii jiru. Bulchaan ittaanaan godina Wallaggaa bulchaan ittaanaan godina Qeellam Wallaggaa Abba Mangistuu Daraasuu godinichatti misoomawwan bu'uuraa 800 ol ta'anii birrii biiliyoona 12 oliin hojjetamaa jiraachuu kaasanii jiru. Hanqinni jirullee duraa duubanii akka furamuuf dubbatanii jiru. Afyaan ittaanaan caffee Oromiyaa Abbee Eliyaas uummataa nageenya malee misoomni dhufuu waan hin dandeenye fi gufuuwwan misooma maqsuuf tumsuun akka barbaachisu dhaamanii jiru. Itoophiyaan daldala fi investimentii filatamtuu ta'uu Ameerikaatti ambaasaaddarii Itoophiyaa Silashii Baqqalaa ibsanii. Ameerikaatti foorumiin investimentii fi biizinasii Itoophiyaa Ameerikaatti gaggeeffamaa jira. Akkasumallee Itoophiyaanonni 150 ta'anii fi abbootiin qabeenyaa Ameerikaa foorumicha irratti hirmaachaa jiru. Waltajjicha irratti caarralee investimentii fi Itoophiyaa akkasumallee haala qabeenya qilleensa irratti marachuu fi caarraa kan uumta'uun ibsamee jira. Abbootiin qabeenyaallee waltajjii hariiroo uumuu akka ta'e ambaasaadder Silashii Baqqalaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniin ibsanii jiru. Itoophiyaan bakka filatamtuu daldala fi investimentii ta'uu kan eeran ambaasaadder Silashiin Afrikaan investimentii alaanii sadarkaa 5ffaa irratti akka argamtu dubbatanii jiru. Dhaabbilee akka Google, Meta, Data Bricks fi Planetary waliin shaarikummaanii teknoolojii dhiyeennaa tolchuun naannawa daldalaa hawwata ta'e kan akeekuu jedhanii jiru. Dameewwan aviationii ICT humna namtolchee yookaan artificial intelligence akkasumas misoom qabeenya humna namaanii oomisha huccuuwwan albuuda faayinaansii fi teknoolojiiwwan guddinaa jajjabeessanii galmaanii investimentii alaa fi bakka filatamtuu akka adda duree taatu dubbatanii jiru. Oromiyaatti qophiin biqiltuu karoorumaa qabameenii raawwatamaa jira jedhame. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Abdigeetuu Gammachuu fi fudhattoonni haala qophiin biqiltuu godina Baalee irratti jiru daawwatanii jiru. Naannichatti baranaa biqiltuu gosa garaagaraa biiliyoona 5.5 qopheessuuf karoorfame hagammaatti biiliyoona 5.3 qophaa'u hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Abdigeetuu Gammachuu himani. Adeemsi qophii biqiltuu naannichaas haala gaariirra jiraachuullee dubbatanii jiru. Hojii baroota darbanii gama kanaan hojjetameeniif bu'aan danuun waan argamee fi hawaasni haamilee guddaa fi egeree dhaloota fi dhaala kaa'uu fi cichoominaanii hojjechaa jira kan jedhan immoo hoogganaa ittaanaa biiroo qonnaa Oromiyaa Abbee Eliyaas Kadiri. Biqiltuun baranaa ashaaraa magariisaa dhaabbatu keessa harki 11 kanneen nyaataaf oolan ta'uun himamee jira. Oduu bal'inaan qabanne keenya kan itti aanutti gaafa darbinuu tajaajilli istaatiksii biyyaalessaa akkaataa saatalaayitii Inistituutii Ji'oospeeshaalii fi saayinsii hawaatti fayyadamee hojjechuu danda'u irratti Inistituutichi waliin waliigaltee mallatteesse. Waliigalteen mallattaa'ee odeeffannoo teekinooloojiin deeggaramee walitti qabuu kan dandeessu ta'uu tajaajilli istaatiksii biyyaalessaa beeksisee jira. Lijaalee Mabarraa gabaasa dabalata qaba. Inistituutiin Ji'oospaashaalii fi saayinsii hawaa saatalaayitii biyya alaatii galchuu fi biyya keessatti misoomsuun dhaabbileen barnootaa qorannoof qo'annoo akkasumas piroojektonni adda addaa odeeffannoo yeroo isaa eeggatee fi qulqullina qabu akka argatan taasisuuf hojjechaa jiraachuusaa beekse. Inistituutichi saatalaayitii hawarraa odeeffannoo lafaa qulqullinaan walitti qabuun dhaabbileef dhiyeessuu danda'u abbaa meetira 2 biyya Chaayinaatii argate. Dhaabbileen barnootaa olaanoo giddugalli qorannoo fi qo'annoo akkasumas piroojektonni adda addaa har'aa kaasanii bilisaan itti fayyadamuu akka danda'anu ifoomse. Fayyadama saatalaayitichaa ilaalchisuunis qooda fudhattoota waliin Finfinneetti mari'ateera. Daayirektara olaanaa itti aantuun Inistituutii Ji'oospaashaalii fi saayinsii hawaa adde Beeteleem Nugusee kaayyoon marichaa saatalaayitii Inistituutichi deeggarsaan argate dhaabbileen akka itti fayyadaman hubannoo uumuuf akka ta'e himan. እኛ እንደ ተቋም
ናሽናል የሆኑ ሪሰርቾችንም እንዲሁም በተቋም ደረጃ nuti akka dhaabbataatti qorannoo biyyaalessaa adda addaa ittiin gaggeessuun cinatti qorannoowwan karoorfannee ittiin hojjechaa jirra. Garuu kun gahaa miti. Qabeenya akka biyyaatti arganne waan ta'eef dhaabbileen biroos odeeffannoo saatalaayitii kanaa fudhatanii damee isaaniitiin qo'annoo fi qorannoo gaggeessaniif itti fayyadamuu danda'u qabaatu. Kanas dhaqqabamaa gochuuf workshooppii qopheessinee qooda fudhattoota keenya waliin mari'achuu dandeenyeerra. Saatalaayitichi damee inni tajaajilarraa ittiin inoolles hin jiru jedhan. የማይገባበት ዘርፍ አይኖርም። damee inni keessa hin galle hin jiru. qonnaa, albuuda, bishaanii fi jallisii akkasumas dameelee odeeffannoo saatalaayitii barbaachisu hundaaf tajaajila kennuu ni danda'a. Saatalaayitichi ga'umsa olaanaa kan qabu abbaa meetira 2 waan ta'eef odeeffannoo qulqulluu argachuufis ni dandeessisa. Qorattoonni fi barsiistonni dhaabbilee barnoota olaanoo maricha irratti argamanis faayidaan saatalaayitichaa dachaa ta'uu himan. Dugallee qorannoo qonnaa amma har'aatti lafa irratti kan daataa kana yookaan odeeffannoo kana kan guurataa turre waraqa irratti guuraa turre bal'inaanis yoo ta'e xiqqaadha jechuudha. Amma garuu waan instituutiin kun nuu fideeni daataa ispeesii irraa buusanii gizee yeroo nuu kennanu isa lafarratti guuraa turre sanaa wajjin walitti qindeessine waan fooyya'aa odeeffannoo guddaa arganna jechuudha. Odeeffannoon guddaan kun immoo murtii adda addaa deemsisuudhaaf murtii fooyya'aa warra fayyadamtootatti dabarsuudhaaf keessattuu walitti qindeessuudhaan baay'isee ilaalcha keenya nu bal'isa. Beekumsa keenya nu bal'isa. Information hard copy dhaan taa'uudhaa fi bifa dijitaalaatiin taa'u garaagarummaan isaa hedduudha. Bifa dijitaalaatiin kan taa'u akka salphaatti fuunee bifa barbaannutti convert goonee process goonee applicationoota jiraniin analyze goonee information yookaan odeeffannoo barbaachisaa ta'e irraa drive goona jechuudha. Decisionidhaaf policy drive gochuudhaaf qabeenya jiru ammoo baruudhaaf gara fuulduraatti irra maal hojjenna jennee plan godhachuudhaaf itti fayyadamna waan ta'eef galtee guddaadha. Maduri oduu amma isin biraan geenne garuu dubal'inaan qabannutti kan darbinu ta'a. Instituutiin Ji'oospeeshaalii fi Saayinsii Hawaasaa Saatalaayitii guutuu Itoophiyaa irratti odeeffannoo lafaa salphaa sassaabuu danda'u abbaa meetira 2 biyya Chaayinaa irraa deeggarsaan argate. Dhaabbilee biyyattii har'aa kaasee bilisaanii itti fayyadamuu akka danda'an ifoomse. Saatalaayitichi tajaajila piroojeektii adda addaa barnoota qo'annoo akkasumas qorannoo akkaataa waliigaltee instituutichaa waliin uumamuun fayyadamuu akka danda'amu irratti himamee jira. Akkaataa itti fayyadama saatalaayitii kana ilaalchisuun instituutichi qooda fudhattoota waliin Finfinneetti mari'atee jira. Lijaalema birraa ture kan gabaase. Qaala'insi jireenyaa akka Itoophiyaatti mudachaa jiru dhiibbawwan idil addunyaa fi biyya keessa tokko jiranitti qixa mootummaan yoo harka keessa galfatee to'atamuu danda'u jedhan hayyuun diinagdee. Qaala'insi jireenyaa kana hir'isuu fi falli guddaan dhaabbilee ciccimoo ijaaruu isa tokko ta'ullee eeranii jiru. Hirqixa Goonfaa gabaasa dabalataa kana qindeesse. Akka biyya keenyattis ta'e addunyaa irratti wantoota jiruuf jireenya hawaasaa irratti danqaa ta'an keessaa kanneen akka nageenyaa, weerara dhukkuboota adda addaa fi isaan biroo keessaa qaala'insi jireenyaas isa tokkodha. Qaala'insi jireenyaa kan mudatu meeshaalee hawaasni wantoota adda addaaf itti fayyadamu irratti gatiin humnaa olii dabalamuun galii hawaasichi qabuun yoo waliin madaalleedha. Dhimma qaala'insa jireenyaa kanaaf falasaa irratti OBN turtii hayyuu diinagdeef barsiisaa yuunivarsiitii Ambootti kaampaasii Walisoo Obbo Abdii Tashoomaa waliin taasiseera. Akkaataa ogummaa diinagdeen ka'umsa qaala'insa jireenyaa kanneen jedhaman ibsuurraa eegalu Obbo Abdiin. Qaala'insa jireenyaa wantoota lamaan dhufa. Tokkoffaan fedhii yoo dabale, fedhiin wanta tokko namni yoo dabale, fedhiin sun dhageetu hanqina uumaa, hanqinni immoo akka gatiin dabaluu taasisa jechuudha. Kan lammataa yoo baasiin oomishtummaa wanta oomishnu tokko yoo dabale gatii akkaataa kamiin kaalkuleetu goona akka seera nama oomishu tokkotti gatii wanta tokko jechuun baasii oomisha wanta tokkotti yuunitii tokkotti baafne ida'uu profiitii yookaan immoo bu'aa irratti argannu qabanneeti kan nuti kaalkuleeti goonu jechuudha. Kanaaf baasiin sun dabale jechuun dhaqee gatiin ol ka'uu danda'a. Inni kun maal jenna cost push inflation jenna jechuudha akkasii. Inni duraan siin jedhe immoo yoo fedhiin dabale kan siin jedhe demand push inflation. Kun maanni fedhiin namootaa gaafa dabalaa deemu. Fedhiin namootaa gaafa dabalaa deemu dimandiin sun dhufeet sappilaayidhaa ol ta'a. Dimandiin sappilaayii ol ta'e jechuun immoo shorteejii tuuma. Shorteejiin gaafa immoo OBS akka seera saayinsii ikoonomiksiitti
gatiin wantoota ol ka'a sun gatii wantoota gaafa ol ka'a deemu qaala'insi jireenyaa sun biyya keessatti ni mul'ata jechuudha. Kanaaf wantoota kanarraan darbee wantoonni akka salphaadhumatti immoo gatii dabalan jiru fakkeenyaaf wage inflation kan nuti jennu fakkeenyaaf biyya tokko keessatti mindaan gaafa dabalu mindaan hojjetaa mootummaa yoo dabale sun dhaqeetu gaafa mindaan dabalu inkaamiin namootaan dabala inkaamiin gaafa dabale diimaandiin kenna dabala diimaandiin gaafa dabalaa deemu suma amma jennu diimaandi pool infleeshinii kana fiduu danda'a kan biraallee imported inflation kan nuti immoo jennu jira kan biyya alaarraa dhimma galteen biyya alaa gaafa dabalu. Akkaataa hiikoo ka'umsa qaala'insa jireenyaa kanatti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru kun ka'umsi isaa rakkoo namoonni uuman fakkaatas jedhu obbo Abdiin. Qaala'insa biyya keenyaa kana baay'ee gara saayinsiitti fiduu nama rakkisa. Maaliif rakkoo gabaa otoo hin taane rakkoo namoota natti fakkaatan akka kootti maaliif otuma wantoonni jedhaniiti wantoota dhoksuun jira fakkeenyaaf oomishti jira oomishni hin dhabamne garuu rakkoon namoonni bakka gabaarratti mootummaan xiyyeeffachuu dadhabuuf fi xiqqoo ishee firii maarkeetti jedhamee seerri mootummaan hordofaa jiru sirna kaapitaalizimii ijaa ta'eef xiqqoo ishee mootummaan harka qabaniiru la mootummaan akka fedhetti akka gabaa keessa socho'ee gabaa sirriitti ni ilaalle godhee ilaalaata wanta jedhudha malee otoo gabaan kontirool ta'ee amma kana waan qaala'insi jireenyaa gosoota sanaan dhufe jettee ati dubbattu hin jiru akka kootte jechuudha. Qaala'insa jireenyaa kana hir'isuuf darbees namoonni waan fala jedhan danuu kaasan keessaa hojjettoota mootummaaf mindaa dabaluufas ni kaasu. Haa ta'u malee falli kun rakkinicha babal'isu yoo ta'e malee furmaata akka hin taane kan himan obbo Abdiin hawaasni akkaataa ittiin jiraatu jireenya isaa fooyyessuunii fi dhaabbilee ciccimoo ijaaruun qaala'insa jireenyaaf furmaata ta'uu mala akeekaniiru. Egaa qaala'insa jireenyaa biyya tokko hir'isuudhaaf namoonni akka murteedhumaatti wantatti fudhattu jira. Garuu waan guddaan dhaabbata cimaa ijaaruu barbaada. Keessumaa biyyoota guddataa jiran kana keessa waan ulfaataa ta'ee nama rakkisu dhaabbanni hin jiru. Baay'ee laafessa dhaabbatoonni nuti qabne jechuudha. Instituushinii warra nuti jennu jechuudha. Namoota hojiitu namootaan hojjetama. Hojiin namootaan hojjetaman immoo namni sun gaafa darbe yookaan immoo namni sun gaafa aangoo irraa bu'e yookaan waan tokko ta'e hojichi sun bakkuma sanatti dhaabata jechuudha. Kanaaf dhaabbanni cimaan instituushinaal kanneen yookaan instituushin kan jennu sun yoo dhaabate qaamni gabaa tasgabbeessu dhaabbanni cimaan maaliif gabaadha waan keenya guddaan ulfaataan jechuudha. Malee mootummaan sana kompanseet gochuudhaaf jedheetoo hojjetaa mootummaatiif mindaa dabaluun yookaan wantoonni akkasii kun kaawuntar attaakii wayii fudhatame sunin inda kana qaala'insa jireenyaa hin taanetti nu geesse biyyittii gara hin taanetti waan nu jechuu danda'a. Gama biraa mootummaan xiqqoo dhimma siyaasaa xiqqoo warra rakkise kanarratti xiyyeeffannoo guddaan otoo kenname. Maaliif sun oomisha hir'isaa jira. Sirriitti nutti mul'anne garuu waggaa 2-3 booda fuulduratti wanti kun yoo akka kanatti itti fufe maaltu ta'a xiqqoo jettee of sodaatta hojjetamuu qaba. Maaliif sun qotee bulaan hin oomishu taanaan gurgurachuu hin danda'u oomishti hin jiru sun dhaqee gatii akka malee dabaluu danda'a jaa ta'eef jechuudha. Sun baay'ee dhimma murteessaa dhimmi nageenyaa jechuudha. Waamar keenan oduu bal'inaan simbiraan geenkeen kan dhumaatiin dhaabbanni kaanserii Itoophiyaa Maatiyoos Wanduu lammiilee dhibee kaanseriin rakkachaa jiran kunuunsuu irratti cimee hojjetaa jira jedhame. Dhaabbanni toloolaan kaanserii Itoophiyaa Maatiyoos Wanduu hundeeffama isaa waggaa 20 Finfinneetti kabajaa jira bal'inni isaa kunooti. Bilisa lammeessaa daa'ima waggaa 6 yoo taatu yeroo dhalatturraa kaasee dhukkubsachaa turte. Maatiin isii hospitaala Xuqur Ambessaatti deddeebi'uun yaalchisaa turuu himuun haalichi rakkisaa ta'uu akeekuun haadhii bilisee eegii gara jiddugala dhaabbata kaanserii Itoophiyaa Maatiyoos Wanduu kanatti dhufanii rakkoo irraa bararamuu dubbatti. Raasiyaan ji'a 5 baadhee dhufe yeroo inni reeferiidhaan dhufu bakka rakkadhee fudheen galaa duutoomaan qabu jedhee boo'e. Naa kaffaluu yeroo marmaaruu yeroo duraatiif 7 marmaaraa achumaan ji'a naa guutanii qoricha yeroo na ajajan na danda'uu na gargaaruu dhiisee galuuf abdii anan guute sun kun amma har'aatti mucaa koo yaalchifachaa tan jira. Dirjiitii kana baay'een isaan galateeffadha. Wanni kaanserii gaafa ka'u ni sodaatama. Sodaachuu hadoon taane gara yaalatti fuulleffachuun hojjechuuttu fala ta'a. Dhaabbanni kaanserii Itoophiyaa Maatiyoos Wanduu kuni bara 1996 kan hundaa'e yoo ta'u dandamannaa dhibee kaanserii irratti hojjeta. Dhaabbatichi imala waggoota 20 kanatti lammiilee dhibee kaanseriin rakkachaa jiran deeggaruun piroojeektoota gurguddoo 8 bocuun hojjechaa jira. Wanduu Baqqalaa hundeessaa fi hojii raawwachiisaa dhaabbatichaa yoo ta'an daa'imni isaa Maatiyoos jedhamu sababa dhibee kaanserii kanaan dhabe. Kanumirraa ka'uun namoota dhibee balaafama kanirra bararuu fi dhaabbata kana hundeessuu dubbata. Maaliifin booya maaliifin dirjitii wanni akwaqamne
maaliifin maatiiwwan hedduu akka gargaarru jenneeti gaa akkanatti dirjitiin kun dhufe. Dirjitiin kun maal dalagaa ture waan jette hedduudha. Kaansar qofaa miti Oromiyaa, Amaaraas, Itoophiyaa keessattis projektii guddaa qabna. Amma muka turii Oromiyaa keessatti Peenpalaas kan jedhanii jira. Projektii jabaa jira. Harvard University wajjin dalaguutu jira. Wallaansaa fi qarqaarsa dhukkubsattoota kaanserii godhuu kan himan Wanduu Baqqalaa rakkoon dhukkubsattoota kaanserii baay'ee ta'urraan kan ka'e ammallee hojii guddaatti nu eeggataa dubbatani. Waan dalayneetis gaariidha, waan hin dalayneetu hedduudha. Maaliif hojjatte hoggu tokko ni guddata, hoggu tokko immoo ni qixxa. Amma nama 164 gargaaru jira. Kun egaa osoo gartee kaansar ka dhukkubsatan qofaa miti ka isaan wajjin ka dhufanis ka isaan gargaaranis walumaan gargaaru jira. Dhaabbanni kun nu qarqaaraa jira. Kana caala beekamuu qaba. Hawaasatti dhiyaachuu qabaa jechuun namoonni qarqaaramanii dubbatanii jiru. Namoonni jiddugala keessatti kunuunfamaa jiranii nyaata dhugaatii yaala dabalatee dhaabbata kanaanii argataa jiru. Dr. Yeetinaayet Abbabaa walitti qabdu boordii dhaabbata kaanserii Itoophiyaa Matiyoos Wanduuti. Hawaas dhaabbilee garaagaraa hojii irratti dhaabbata kanaafi deeggarsi godhan akkasumallee ministeera fayyaa galateeffachuun tumsa kana cimsanii akka itti fufanii gaafatanii jiru.